Welcome baga dhuftanii barumsa keenya kan irraa kanaan waan baay'ee barsiisaa ta'ee fi waan akkaan irraa waa hubattan takkaan isin qabee dhufe. Let's learn English words through any sentences jedha. Okay? Kutaa irraa kanaan akkaataan itti barachuu deemnu maali jettanii himootuma agarre hundarraa okay Ingiliffaa haa barruu jechuudha. Fakkeenyaaf karaarratti yookiin immoo osoo deemtanuu yookiin immoo producti takka yookiin wanta takka bittanii Ingiliffaan irraan dhabamu. That's true, right? Sun dhugaadha. So wantootuma arkitan hundarraa jechuudha. Jechoota barachuudhaaf akka isin jajjabaattan isin gochuuf akka fakkeenyatti barreeffama wahii kaniin ani irraa dubbiseerraa jechuudha. Jechoota Ingiliffaa haa barru ka jedhu okay ilaaluuf deemnaa jechuudha. Akkaatuma arra nuti fakkeenya hojii ilaaluu deemnu kanaan isin immoo yeroo jecha tokko okay waan bittan takka irratti agartan waan dhugan haa ta'u meeshaalee elektirooniksii haa ta'u wantootuma adda addaa kan bittan hundarratti jechoota barreeffame yeroo agartan hunda jecha san hiikkachaa akka deemtan jechi sun immoo yeroo hima keessa taa'u okay hiikaan inni kennu jechi tokko yeroo hima tokko keessa taa'u jechoota gara mirgaatii fi bitaatiin taa'u jidduu seenee yeroo taa'utti okay hiika nuukanna jechuudha. Hiika nutiin irraanfanne nuukanna jechuudha. So bifa kanaan Ingiliffaa dafnee barachuu dandeenya jechuudha. Maaliif wantoota bitachuun keenyan oolu wantoota adda addaati. So Ingiliffaanis immoo kan irraa dhabamu hin taane afaan addunyaati. So bifa saniinis karaa kanaanis jechuudha jechoota baay'ee walitti qabachuu dandeessu. Jechoonni wantoota akkasirraa hiiktan kun deddeebi'ee dhufuu danda'a jechuudha wantoota adda addaa irratti. So kuni karaa bareedaa yookiin karaa gabaabaa namni dafee afaan itti baru keessaa tokkodha. So mee gara kutaa irraa kana seenne waan inni fakkaatu haa waliin ilaallu. Let's jump in. So barreeffamni ani isinii fide 9 unspoken rules jedha. Asirratti wanni nuti baratu deemnu tokkoffaa dubbisanii barraa. Pronunciation akkaataa jechi sun itti jedhamu ni barraa kasirriidha jechuudha. Akkasuma fakkeenya mataa keenyaatis irraa ijaaruu barraa jechuudha. So hamma xumura viidiyoo kanaa nu faana turtan waan guddaa tokko osoo hin baranne deemtanii. So viidiyoo kanaas like gochuu akka hin daganne namoota biraatiifis akka erguu hin daganne isin jedha. So mata dureen wantoota nuti arraan tana dubbisnee hiika irraa barachuu deemnu maal jedha? 9 unspoken rules jedha. Kana jechuun maali? 9 jechuun 9 akka ta'e ni beektanii. Spoken jechuun kan dubbatamu jechuudha. Hin dubbatame waan dubbatamu namoonni beeka. Okay jedhu negative godheema kana. Okay unspoken jechuun kan hin dubbatamne. Okay seerri sun inuma jira garuu namni hin dubbatu. Okay waliif hin ibsu jechuudha. Seerota san isinis ni beektu. Okay seerota hin dubbatamne garuu kan idduma isaa jiru. Sagaltu jira jedha. Seera san nu himuu deema jechuudha. As keessaa immoo nuti wanni itti fayyadamnu maali? As keessaa benefitiin nuti argannu maali? Jechoota baruu akkaataa itti dubbisan baruu kana barra jechuudha. Sadarkaan Ingiliffaa keenya kan jalqabarra jiraatus kutaan kun hedduu nu gargaara jechuudha. Okay? So mee seerota sagalan hin dubbatamne kan namuutu beeku. Okay? Yoo dubbanne immoo namuutu akka beeku ifitti amana jechuudha seerota san. So mee maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Seerri dhukataan kan namuu beeku kan hin dubbatamne sun maali? Tokkoffaa jedha. Don't interrupt when someone is speaking. Asirratti suuta waan hin dubbisuuf akka naa wajji dubbistaniif. Don't forget to say after me. Na jala jechuu akka hin daganne jechuudha viidiyoo kana yeroo ilaaltanitti. Okay? Say after me. Ergaan jedhe booda jedha waan san na booda jedha akka nan jedhutti jedha. Irraan deebi'ee dubbisa. Don't interrupt when someone is speaking. Dafnee akkamiin dubbisna? Don't interrupt when someone is speaking. Don't interrupt when someone is speaking. Okay? Hamma dandeessanitti irra deebi'aatii shaakalaa. Maal jechuudha amma? Hiika isaa ilaallu. Don't interrupt. Okay? Addaan hin murin jechuudha. Nama tokko yeroo fakkeenyaaf namni haasawaa jiru akka addaan hin murre jechuudha. When someone
hoggaa namni wahii, okay, is speaking dubbatutti jechuudha. Yeroo dubbataa jiranitti nama afaanitti haasawaa muriin jechuudha. Okay, so as keessaa amma jecha sadii fudhachuu deemna. Interrupt kan jedhuu fi asii immoo someone kan jedhu. Okay, someone fudhannee jirra. Kabiraa when kan jettu kana fudhannee, when fudhannee jechoota sadeen kana adda caccabsinee ilaalla jechuudha. Fakkeenyota wajjin teebilii keessatti akkana yoo ilaalle bareedaa ta'a. Maal jennee kan jalqaba akkamitti dubbisna jennee isa kanaaf. Mee akkamitti dubbistan jedhime jettee akkana dubbisna. Interrupt jettee akkana dubbiste kun afaan Oromooti akkaataan itti sagaleeffamudha. Addaan kutuu jechuudha jennee miikansa akkasi. Kun immoo akkamitti dubbifama? Kun salphaadha. Nama tokko kun salphaadha. Someone jennee dubbisnaami. Someone. Samii fi waan wal dhufe jecha tokko ta'e jechuudha. Someone jennee jechuudha. Nam tokko jechuudha. Isa kana akkamitti dubbisna? Waheen jettanii moo akkamitti dubbistan? Achiin silent mi hin dubbattu. So when jennee jechuudha. When. Okay? When jechuun yoom jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaa steepiin itti aantu jecha interrupt jettu kana hiika isaa eega bartanii nama adda kutuu jechuudha. Haasoo yeroo namni haasoo. Fakkeenyaaf haasoo yeroo haasofnu addaan numurinii jechuu yoo barbaadde nam tokkoon maal jettaani? Don't interrupt when we are talking. Hoggaa haasofnu haasoo addaan numurin gidduutti dhufteen seeniin jechuudha. Fakkeenya biraa maal jechuu dandeessani? Why are you interrupting? Maalif addaan numurta haasoo keenya? You can say a lot of things. Kana lameen isinii kannaan kaafee isinitti hidhaatanii jechuudha. Kan biraa someone kan jedhu. Fakkeenya nam tokko do you know someone? Do you know someone from here? Biyya namaa takka deeyte asirraa nama beektu qabda jechuu barbaade nam tokko. Someone jechuun nam tokko jechuu jennee yookiin nama wayii jennee. So do you know someone from here? Asirraa jechuudhaan from here jechuun. So do you know someone from here? Asirraa nama beektu qabda. Yes or no dha deebisaanii. Yes yookiin no jettee deebistaafi. Yookiin immoo meeshaa wayii yookiin qodaa wayii sin duraa badee nama qodaa kana tolchuu irratti nu gargaaru ni beekta. Do you know someone who can help us with this? Or maybe you can say, do you know someone who can fix this? Isa kana kan tolchu meeshaa kana kan tolchu ni beekta jettee nama tokko gaafachuu. Nama kaan immoo yes I know someone who can help us. Nama nu gargaaru wayii tokko beeka. So someoneidhaan waan baay'ee tokko jechuu dandeessa. Akkasuma when kan jettu kanaanis waan baay'ee jechuu dandeessa. Fakkeenya maal jechuu dandeessa mee? Simply you can say when do you come? Yoom dhufta? Okay. When do you do? Yoom dalagda? Okay. When is your due date? Yoom deessa nam tokko dubartii yoo garaa qabaatte gaafa kam akka deessu gaafachuu barbaadde akkasi gaafata. So yoom jettee waan baay'ee haasoftaa miti jechi yoom jettu yeroo hundaa'u guyyaa guyyaadhaan waan itti fayyadamnudha. Okay. Yoom na ilaaltaa dhuftee jechuu barbaadde amma haati ilmoodhaan. When will you come and visit me? Yoom dhuftee na ilaaltaa. When do you go? When do you come? When do you bring? When do you return? Yoom deebita. Okay. Waan baay'ee jechuu dandeenya. So kan biratti yeroo dhufnu akkana jedha. Seerri lammaffaa kan hin dubbatamne kan nuti akkanumatti beeknu jechuudha. So kan dhukataan jechuudha. So seerri lammaffaadha akkana jedha. Maal jedha? Return things you borrow. Return things you borrow without being asked. Amma na hojii dubbisaa. Return things you borrow without being asked. Okay. Asirratti jecha borrow jennuun kana yoo US taate yoo Amerikaa taate waan oote baay'inaan aatti dubbisanii borrow. Okay. Jecha fakkeenyaaf doolaara jettu isaan akkamiin dubbisanii dollar jennimi oodhaa sunis. So wantoota baay'inaan jechuu wanti oo qabu aatti dubbata. Borrow ni dandeessa jechuudha akkasis. Okay.
keessatti yeroo dhufnu return deebisi. Things wantoota you borrow. Wantoota liqeeffatte jechuudha. Namarraa waa liqeeffattaami deebisiif. Yoom without malee jechuudha miti kun. With jechuun wajjin, without jechuun malee ta'a. Being asked. Osoon gaafatamne jechuudha. Without being asked. Amma asirratti malee kan jennu kuni yeroo hima kanaa walitti dhufu akkam nu ta'uu deema. Without being asked malee kan jedhu osoon gaafatamne. Okay, without being asked jechuun osoo gaafatamuudhaan maletti, okay, deebisii jedha waan fuute. Hanga namni si gaafatu hin eegini jechuudha. Seera kana amma namni itti hojjete namoota wajji jiraachuun salphaadha jechuudha. Ittiin ulfaatu. Yoo waan namarraa liqeeffattee hanga namni deddeebisee waan keenyaa kan isin jedhu eegde. So it is not easy for you to live with these people. Namoota wajjin jiraachuu sitti ulfaata jechuudha. So seerota kana namni hundi mataa keessatti yoo beeke hin fayyada jechuudha. Even though wanni nuti barachuu deemnu waa'ee jechootaa ta'us seerotaas achumaan baratu jira jechuudha. Okay? One stone with two birds. Dhagaa tokko shimbirroo lamaaf jechuudha. Okay. So jechoonni nuti amma asirraa barannu sadii gara afurii kana ni gaha. Jecha return jettu ni ilaalla. Things ka jettu ni ilaalla. As keessa jira. Borrow liqeeffachuu ka jedhu ni jira. Without ka jedhu jira. Kana hundaa'u fakkeenya kana hundaa'u kan ilaallu ta'a jechuudha. So akkanatti teebilii keessatti qulqullinaan yeroo ilaallu ifa nuu ta'a jechuudha. Jecha kana amma akkamitti dubbisne reefu? Mee akkam jennaan? Return ni jenna. No, yuun yeroo hundaa'u aatti dubbifamte ammas. Return. Return. Jettanii bareedaa. Return jechuun deebi'uu yookiin deebisuu jechuu dandeessan akka haala reefu keessatti deebisuudha. So return jechuun deebi'uudha jechi akkaataan itti hiikamutti jechuudha. Inni kun immoo things. Things hin jennu. Things jenna jechuudha. Fiixee arrabaati yeroo hundaa'u akka jennu kan fayyadamnu. Tiifi achi yeroo walitti dhufe things. Okay? Wantoota jechuudha akkaataan itti dubbisnu things. Isa kana yoo fudhanne maal jenne reefu? Borrow yookiin immoo akka Ameerikaa yoo ta'e borrow. Borrow. Liqeeffachuu jenne hiikaan isaati. Okay? Akkaataan itti jennu borrow yookiin borrow. Inni kun akkamitti dubbifama? Without jenna? No. Without. Without jenna jechuudha. Malee jechuudha hiikaan isaa. Erga jechoota kana barra isteeppiin itti aantu maali? Jechoota lamaanis ta'e sadiinis ta'e hima gabaabaa tokko ijaaruu danda'uu qabna yeroo jecha barreeru hundaa'u. Maaliif jennaan? Gatiin qabu jecha kana. Return jechuun deebi'uudha. Things jechuun wantoota jechuudha. Borrow jechuun liqeeffachuudha. Without jechuun malee jechuudha. Jetteetuma bira kutte akkaan amma dura isiniin jedhee memorii lama qabna. Shortii fi long term memorii jedhanii jirti. So short term memorii irratti qabamaa jechuudha inni kun. Amma har'a ni qabattaa boru hoggaa si gaafatan jechuun kun tokko hin jiru mataa keessa. Maaliif? Akka mataa keessa si taa'utti hin qabanne waan ta'eef. Akka mataa keessa si taa'utti qabachuudhaaf yookiin long term memory irratti save godhachuudhaaf fakkeenyota adda addaa fayyadamtee atilleen itti yaaddee return jechuun fakkeenya akkamiin irraa ijaara jettee if keessa qabdee ergasii fakkeenyota irraa ijaartee yookiin fakkeenyota wajjin ja'amu mataa keessa ifiddee yeroo jettutti save ta'a karaa yeroo dheeraa nu fayyadutti jechuudha. So kanaaf kan wantoota barannu hunda fakkeenya adda addaatiin dabaallee ilaalluuf jechuudha. Okay? Okay. Amma jecha return jetturraa mee fakkeenya akkamii ijaaruu dandeessan? Fakkeenya maal jechuu dandeessanii? When do you return? Yoom deebita? Why don't you return tomorrow? Boru maaliif hin deebine? Okay? Fakkeenya biraatiin immoo I will never return. Lammadan deebi'u jechuu soo barbaadde akkas jettee jechuudha. Gonkuman deebi'u jechuu barbaadde jechuudha. Inni kun immoo things ka jedhurraa maal ijaaruu dandeessan? Things ka jennu kanarraa maal fa'aa jechuu dandeessan mee? Wantoota jennee miikansa? Okay. Maal jechuu dandeessan mee? Fakkeenyaaf namni tokko yoo si ari'uu barbaade pack your things. Okay? Or this means collect your belongings. Wantoota kee
wali qabadhu sin jechuudhaaf jechuudha akka ati shaantaatti meeshaa ta'e qorattee deemtuuf. Pack your things. Okay, yoo sin jedhe. Okay. Meeshaa ta'e wali qabadhu jechuu jira jechuudha. Okay. I like new things. Ani wantoota haarawaa nin jaaladha jechuudha. Wantoota jennee ture. I enjoy new items. Wantoota haarawaa. Nan fedha jechuudha jechuudha. Things will change jettama. Wanti hin jijjiiramne hin jiru. Things will change. Wantoonni hundinuu ni jijjiirama jechuu barbaaddu. Akkasi fayyadamte jechuudha. Everything will be different. Okay. So jecha things jedhuun waan baay'ee jechuu dandeessan jechuudha. Okay. Jecha borrow jettuun maal jechuu dandeessan? Borrow. Okay. Maal fayyadamee jecha kanaan? Fakkeenyaaf qalama fudhattanii may I borrow your pen? Qalama kee naa ergista? May I borrow your phone? Mobile kee naa ergifta? Okay. Would you please borrow me some money? Maallaqa xiqqisho naa ergista? May I borrow your umbrella? Shamsiyaa kee yookiin immoo maal jedhaniin isa zaantilaa jedhaniin sana maariffaan naa ergifta? May I borrow your suit? Suufa kee naa ergista? Okay. You can say a lot of things. Borrow ka jedhu kanaan waan baay'ee jechuu dandeessa. Without ka jedhu kanaan maal jechuu dandeenya? Malee jechuudhaami. Mee afaan Oromootiin jechuudha dura maal jechuu dandeessa ka jedhu mataa kee keessa ifoofi. Ergasii gara Ingiliffaadhaa jecha mataa keessa if barbaaduu deebi'i. Okay. Fakkeenyaaf jechi kaan jettuu danda'udha. Okay. Ani si malee waan kana gochuu nan danda'a jechuu akkamiin dandeenya? Si jechuu you akka ta'e bartanii jirtanii kanumaa fi kana walii idaanee mee akkam jechuu dandeenya mee? I can do. I can do. Hima kanarraa jalqaba isinii meen jira. I gave you a hint. Okay. Akka hinti isaa yookiin immoo fincii isaa marreettuun sansii kanneen jira. Kaafee xumurame ati. Akkaataa itti daleenu. Irraa hamma tokko eegan siime ati kaafee ni beeytaa jechuudha. Xumurame. I can do jeetiin jira. Kan biraa isuma kana fiddee maal goota? I can do without goone. Ayyee. I can do without. Jecha pronounii isa gartee si jettu sanitti fiduu qofaan nu hafee jechuudha. I can do without you. I can do without you. Ani si malee waan kana gochuu nan danda'a gargaarsa kee. I don't need your help. Gargaarsa kee hin barbaadu. Okay, jechuu barbaaddu. Waan biraa maal jechuu dandeessa? Namni wal jaalatu maal waliin jedha yeroo baay'ee? Life without you is empty. Jireenyi si malee duwwaadha jedha. Kijiba beeka yeroo baay'ee. Yeroo takka malee baay'inaan wal sobu akkana jedhanii. Akkasimi. Kan biraa maal jedha warri wal jaalatamas? My life is nothing without you. Jireenyi kiyya si malee waa takka hin jaamu inuma humaa mitii jechuudha. Wama hundaafuu wanni nuti irratti xiyyeeffatu jirru waa'ee malee jecha jettuuti. Okay. Yoo akkana jennee I can't do without you. Si malee waan kana gochuu hin danda'u jechuudha. Qarreef kun hin danda'aadhaami. Si malee gochuu hin danda'u. Kaanuma san kaanti jijjiirraa akkaataan structurein hima kana yookiin caasaan hima kana tokkuma jechuudha. Kaan jedhu kaantitti jijjiiru negatiiva jijjiiru jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf mee ana malee waan kana yoo ati gochuu dandeesse in laala nam tokko. I'll see if you can do without me. Maal jenne? I will see if you can do without me. Jedhame irra deddeebi'a. Ana malee waan kana ati yoo gochuu dandeesse in laalame sin jedha si sodaachisuudhaaf waan san akka ati hin beekne waan beekuuf. In laalame we will see if you can do without me. Mee kan ilaallu ta'a. Okay, yoo ati waan kana ana malee kan hojjechuu dandeessu ta'e. Okay. Wanta baay'ee jechuu dandeenya mataa keessaaf barbaadaati. Okay. Koomanti jala naa kaa'ame maal fa'aa jechuu dandeessan jecha kana fayyadamtanii. Fakkeenyaaf mobaayila malee jireenyi ni ulfaata jedhame. Okay. Life is so difficult without phone. Life is difficult without internet. Okay. Akkasuma mataa keessaaf oofaa mataa keessan daleessisaa.